manni kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti kaartaa pilaaniidha. Naannoo Axanaataa raasan jechuudha. Lafti kaaree 200. Bishaanis ni qaba kuno. Manni gaadaa fi saaloonii fi hiiqaa kifilii yoo hin qaba. Kushiinaan qaba. Haxiriin fuuldurri kun bolokkeettiidha. Lafti guddaadha. Akkuma arguu irra jirtanii dugda duubaanii manni fincaanii duubaan jira. Asiin mana keessa seenee isin garsiisa. Amma fifaan badee jira. Seeraan isin mul'achuus yoo baate akkana jira jechuudha. Korniisiin jiibsooniin galee jira. Akkana jira. Kun saalooniidha. Kun ammoo kutaa ciisaati. Manyitaa kifilii isa jedhan sani. Kutaan xiqqishuun achi aantu suni. Mabraataalee lakka. Kun lamanni akkana jira jechuudha. Kun saalooniidha. Maashaallah. Namatti tola. Kun ammoo kutaa meeshaa godhataniirani yoo barbaadan kutaa daa'immaniiti ijoolleen bultu ta'a. Kun ammoo kutaa jaarsaaf jaartiin bulan ta'a jechuudha. Keessa kana keessatti. Ufafoo kana lafti hafee agana bal'ata kuno. Lafti guddaan kun akkuma jiru ufafoo hafee jira. Yoo barbaadan asumarra dhaabsisanii bolokkeettiidhaan mana barbaadan ijaaruun hin danda'ama. Illi irra garagalchanii. Yoo humna dhaban ammoo akkanatti illee yoo ta'an nama gaha. Lafti kaaree 200. Akkam jirtanaayi? Ayyaadhaami. Jirra galata rabbee. Kunillee kuchiinaadha. Haxiriin bolokkeettiidha. Kun omunni ifaadha as jira. Qotaarii galfaa irra hidhachuu qofatu hafa. Haxiriin naannoon isaa guutuun akkana jira. Manni akkana jira jechuudha. Ulaagaa hunda ka guuttatteedha. Adeqqeen ofii malee manatti michuudha. Asiqii fachi siqii kan qabne gatiin isaa miliyoona 1,200 jedhan. Gaafiin tokkoo fi gimmitiin tokko kan jirre. Jala kutee oduu gatiin wallaan hin godhin hundura gaafataa turee jira. Miliyoona 1,200 irra birriin 5 wanni dhidhatu hin jiru. Isa dhumaa meeqa maali jechuudha gaafachuuf hin bilbilina. Kaartaa pilaaniidha. Seera guutuu isa qabuudha. Mana luukii 42ti. Bishaan illee qaba. Ifaa namarraa hidhatanii jiran. Itti dhiyaadha. Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti.